jechuun ilaalcha waan sammuu keessatti argame footoo suuraa waan argamte tasilaa qalbiidhaan laalu jirtu san gara gaggalchuudha ja'aniin isiisan gara gaggalchu yaada sammuu keessa gara gaggalchu kanaatu tafakkura jedhama. faaruun inni qabu takka darajaan inni qabu ulamaa warra sahabaa biratti tafakkuru sa'a khayrun min qiyaami layla yeroo takka waa gallalaaluutu xiinxaluutu tafakkuruutu halkan guutuu dhaabbataa buluu caalaa ja'an. warra ilmi biratti immoo sammuudhaan waa qabannaan tafakkuratti irra jabaadha jedhan. muxaarahatu sa'a khayrun min takraari shahriin yeroo takka gaafii deebii sammuu ta'e keessa beekamuun beeku waan takka waan qaraate sammuu ta'e keessa gara gaggalchuu yeroo takkaatu baatii takka ni tafakkuru baatii takka irra dhaqatuu caalayya laal baatii takka irra dhaqatuurra yeroo takka waan beektu kana hayyee jettee teetii if gaafattee sammuu keessa oofuutu yeroo takkaatu irra caala maalirra baatii takka waan kana niin qo'adha janii irra deddeebi'uun hin jiru akka nama faatihaa godhuuqa akkas godhuu baatii takkaarra gallalaaluu takka if qoratu if gaafatu waan beektu sammuu ta'e keessa naanneessuu sa'aa takkaatiit irra caalaa tabaatii takkasiirra ja'an. kun baaba ilmii qorannoo sammuudhaan waa qabannaa keessatti akkatti irra caalaa. gaafa baaba ibaadaa ta'etti immoo ka Sheekh al-Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullah imaana waan raggaasisurraa waan imaana jabeessurraa mimmaa yaziidul imaan akka tafakkuraa zikrii kana caalchisan quraana suuraa Aala Imraan dhumarra alladhiina yadhkuruuna Allaha qiyaaman wa qu'uudan kana dubbateet ويتفكرون في خلق السماوات والأرض خانت أنسي تفكرها في يذكرون الله قياما وقعودا خنا لمن ذكري في تفكراته شالا أو إيمان جبيسا أكنا الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.